Jaalallis qabee buuttee beekta. Mucaa bareedaa TikTokii keessaa itti akkana asirra. Raba namaatiif tuffii namni nama tuffatuuf jecha namaatiif Una tijiraadhaa naaf jiraadhaa isin jechuu barbaada. Kanaaf iyyuu galatoomaa. Guys, uffata ibsishaa waan ibsishaa lafa Zara Entertainment YouTube Zara Entertainment deemtanii akka subscribe share godhanii comment kennitanii yaada waan maraa jajjabeessitan intala Oromoo sabboontuu Oromoo jabduu Oromoo jabaa fi abbama jabeeffata waan jedhaniif dhaqaatii subscribe godhanii jajjabeessanii yaada kennaa fi isin jechuu mudannoo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمع هركة فودي وردفتو تدارا انترتيمنتي جرجرتو أمة فنانة نجيني كيا لجيني بقرن كتابه هيك اللي نسي سنة نبي بكدر ثاني تسنا أقبو جرجرتو فيديو هراول دي بني فيديو هراون كيسو ما هراول ما يسنا كان جالتن مجال أشتي تيك توك الرتي وردفتو تبايك أو أكسو مش مرام بايين جالتني الرتي ولا لنجدني أنا أوفن من سرتي لما ولل قالوا أنا وان اسم درا بيكو في سين أما تاري تيك توك الرتي برتني وصلني تيك توك في يدمي واول بينو أنا ما نكودد ما لي ما فو إفسشا اسمي إيه سي إفسشا أورو إفسشا قول جديد جريد رامي مكا وانتو تفيدمو لإنجد دقا فول فيسبوك هياتي متنسي سين إيه ساجرة غافي سين غافتين تيهن هم بيفني دوكيرنا خاسي سرتي غافي باي غافدي إفسشان nama hedduu qeerroo lafaa dhufaa nama cimaa waa hedduu hojjechuu danda'u YouTube channel ibsishaa jedhu qabaa linkii isaa asirra isiniidhaaf namni YouTube isaa hin beekne faamilii YouTube isaa ta'a wal jabeessuun dirqama Oromootii uummata qashtii isin jaalanna isin jedhu kan biraa immoo kan asirraa hafee ibsishaa hayyamamaa taatee gaafii kiyya kabajjee bakka kanatti argamtee gaafiif deebii Zara Entertainment irratti hirmaachuu keetiif hedduu galatoomii gaafii hawaasni keessi gaafatee fi waamicha Zaraa dhageessee asitti argamuu keetiif galatoomii siin jedha. Waan ibsishaan jedhu walumaan dhageeffannu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa fayyaa qabdu ilmaan Oromoo marti keessanuu yoo iyyaa kan alaaf keessatti argamtan nagaaf rahmanni rabbii isinirraa haa jiraatu. Harda gaafif deebii Zara Entertainment waliin waan qabuuf gaafii isin nagaafatteef deebii kennuuf asitti argameetiin jira. Let's go. Hordofaa asumaan deebii kiyyaa. Gaafiin tokkoffaa isin nagaafatte amma dura yeroo ijoollee Oromoo baay'ee bishaan karaa Masrii irraa Awurooppaa osoo imalan bishaan keessatti dhuman ijoollee san keessa jirta naan maqudha afurtu hafe isaan san keessaa tokko si jedhu dhugaamoo sobaa si taate hoo maaltu si mudate achi haftee jiraachuu keetiif maaltu sitti dhagahama wanni sun dhugaadha bara 2016 keessa akka dingataa ta'ee bishaan gubbaratti dooniin garagaltee namni baay'ee achirratti sutee warra dhuman keessaanis nama tokko warra hafe keessaa nama 500 ture nama 500 keessaa namni hafi walumaa gala nama 41 Oromoon achi keessaa nama 11 jara gama 11 keessaanis nama tokko alhamdulillah akkatti hafnee hardaan nu gaheera galanni kan rabbiiti wani natti dhagaamu baay'ee takkaan guyyaan itti gaddus guyyaan itti gammadus guyyaa sanii alhamdulillah ruuhin hafee harda ga'uu kiyyatti hedduun takkaan gammadaa oomaraafuu alhamdulillah rabbil alamin. TikTok irratti shamarran baay'een si jaalala keetiin maraatu icciitiin isaa maali? Icciitiin isaa Oromummaa kiyya sabboonummaa kiyya kanuma jedhee yaadan akka mataa kiyyatti maali addaaf maal dhaamtaa fi jira wanni dhaamuu yoo jiraate huma maaliif yeroo baay'ee deebii kennee jira achirraa viidiyoo isin dura hojjette keessatti deebii kana argachuu dandeettanii kanuma sadaffaa jaartii yookiin jaalallee qabda yoo qabaanne yoo hin qabaanne gara fuula duraatti meeqa fuudhuu feeta jaartii ammaaf hin qabu
Ammaaf hin qabu garuu fuulduratti fuudhuun kiyyan oolu meeqa fuudhuu feetaa kan jedhuuf dammoo takka fuudhuu fedha takkatti sunis alhamdulillah tan rabbi sodaattu tan amala qabdu tan faamilii ofii kabajju tan nama kabajju tan akka namaatti nama ta'uu bichaan nama kabajju waan feete bifa taate maali taate kunneen jiru na bira maaliifi nama akka namatti ka kabajju takkasiisan ta rabbiin sodaatu ta imaana ofii sodaatu ta faamilii ofiitii yaaddu taanas na kabajju takkasiisan rabbiin naa hiru takkasii fuudhuu fedha fuula duratti afraffaa mudannee koo tokko isa yoomuu hin daganne naafimi mudannoo ajaa'ibaa qaba gaafa tokko shaayibeetii wayii nyaata nyaachuudhaaf ijoollee goddanyaa waliin shaayibeetii dhaynee turre shaayibeetii osoo an ol seenaa jirru nyaata jajataa jirru oromoo mucattii oromoo wayiitu achi keessa jira oromoo jettiin ilmaan naan jette osoo an hin argin ol ilaalte an hin beekuun mucaa bareedaa tiktokii keessaa jettee akkana asii rakkuma kana qabdi innaa guyyaa san yoomuu hin dagadhu mudannoo kiyya kanan yoomuu hin daganne ashi shanaffaa jaalallis qabee boottee beeyta naqami garuu hin boote walugaa dubbe maaltu na boochise naa hin boonne jechuudha waare jaaffaa addunyaa kana irraa wanti ati arguu hin feene maaliin gabrummaa arguu hin feenu wannan hin feene addunyaarraa maaliif gabrummaa waa hedduu nu goote waa hedduus agarre waa hedduus taane hagammaatti kan keessa jiru kan hagammaatti namaa gadi nu godhe kan hagammaatti ol jechuu nu dhookke gabrummaa kanaafuu addunyaa kanarratti gabrummaa jibbu torbaffaa nama oromoo osoo lubbuun jiru keessaa eenyuun dinqisiifattaa namni dinqisiifadhu kun hin beekama kaa jawaarin dinqisiifadha hedduus jaaladha tokkoffaa irratti isa laazima kun beekamaadha gaafiyyuu hin qabu kun ishi jaalalaa fi kabajaa kamturra ulfaataa lachuun ulfaata lachuuyyuun ulfaata jaalallis kabajaanis hin ulfaata maaliif kabajaa namni akka baay'ee si kabaju jira nama si jaalatu jira kabajaaf si jaalatu si kabaju jira nama akka nama si kabaju jira nama maalummaa keetiin si kabaju jira nama beekamtii keetiin si kabaju jira kanaafiyyuu jaalallis akkasuma kan si jaalatee sin kabanyes waan jiruuf lachuun ulfaata lachuu ija bitaa fi mirgaati wanti guddaan ati biyya lafaa irraa abdattu maaliidha wanni abdatan rabbuun kanaafiyyuu nan abdadhu yoomiyyuu rabbii kiyya tokkicha kan na uume kan yoomuu hin jijjiiramne isa jechaadha abdiin kiyya rabbi qofa kudhanaffaa oromiyaa keessaa eessatti dhaladhe bakka itti dhaladhe baalee aanaa barbaree magaalaa Haroo maalittiin dhaladhee achitti guddadhee alhamdulillah oromoodha maraaf oromoo ta'uu kiyyatti hedduun takkaan gammadaa hedduu takkaan boona kudha tokkoffaa qabsoo karaa nagayaa moo qabsoo hidhannoo filatta sababa wajjiinii qabsoo karaa hidhannoo filadha maaliifi biyyi Itoophiyaa jedhamtu suni qabsoo karaa nagayatti biyya amantuu miti biyya staatus miti karaa nagaanitis arginee jirra hinjifanne karaa nagaanitis qabsooyne arginee hinjifanne innaa kanaafiyyuu karaa nagaatti waan hin amanneef karaa qabsoo malee biyyi sun waan hin taaneef karaa hidhannoo malee biyyi sun waan hin amanneef kanaaf karaa hidhannootti amana akka oromootti kan amma abdiin nu qabnu gabrummaa keessaa nu baase jennee nun abdannu waraana bilisummaa oromoo waan ta'eef uummanni oromoo bakka jirtanii maraa alaa keessaan akka qarqaartan akka bira dhaabattan waan jiruun maraan akka waliin namni waan biraa osoo hin taane yaadaanuu bira dhaabatu waan tokko yoo waan qabaanne namni waan qabuun beekumsaan ka beekamtii qabus beekamtii isaatiin kan qarshii qabus kan dandeettii qabus dandeettii isaatiin waraana bilisummaa oromoo bira akka dhaabattan jedheen yaada kiyya doorfatuufidha kanuma isin jechuudha aadaa galatooma innaa kudha lammaffaa ijoollee oromoo tiktokii fayyadaman fedhii keetiin ergaa tokko dabarsiifi tole ergaan kee ijoollee tiktokii fayyadamtan hunduma keessaniif
TikTokiin waa baay'ee akkaataa itti fayyadamteettu murteessa. Waan badaas fayyadamuu irratti dandeetta, waan xuruus irratti fayyadamuu dandeetta. Oromummaa keetis irratti beeksifachuu dandeetta, arraba sachi irratti oofuu hin dandeetta. TikTokii miidiyaan jechuun akkaataa ati itti fayyadamtuu murteessa. TikTokiin badaa jedhanii abaaruu osoo sodaatu osoo hin taane akkaataa ati itti fayyadamtu murteessa. Yoo ati waan saba keetii waan bareeda irratti hojjette waan hedduu irratti argattuu dandeetta, kafaltii bareedas irratti ni argatta, akkasumas saba keetis fayyaduu dandeetta. Kanaaf warri TikTokii hojjettan oromummaa teessaniin boona, oromummaa teessan ammoo beeksisuu duubatti hin deebina. Garuu arrabaan saba biraa irratti arrabsuu, waa arrabsuu, nama arrabsuu, wal xiqqeessuu, saba kee xiqqeessuu kana irraa akka fagaattan yaada kiyya isin dabarsuu barbaada. Maaliif namni nama xiqqeessu xiqqaataadha, namni nama xiqqeessu yoomiyyuu namni nama arrabsu gonkumayyuu gizima kamuu guddaa ta'e beeku. Kanaafiyyuu arraba jechuun waan akka arrabaa fokkotaa siin jiru rabbi birattis fokkotaa, nama birattis jaalatamaa miti. Akka amantii keetitti abbaa feete yoo taate, amantii kamiyyuu yoo taate, kiristaanas taate, musliimas taate nama arrabsi, amantii nama arrabsi yookiin saba nama arrabsi kan jedhu gonkuma hin jiru. Kanaaf ilmaan Oromoo TikTokii fayyadamtan bakka kamittuu waan xuruu irratti hojjedhaa, aadaa keessan irratti beeksifadhaa. TikTokii waan sabni tokko bichaan hin fayyadamneef addunyaan mul'uu waan fayyadamtuuf waan akka kaalcharii irratti beeksifatu, eenyummaa keessan irratti mul'ifatu, waan adda addaa irratti hojjettanii irratti waan akkasiidhaan irratti dabarfatu waan dandeettaniif. Kanaafiyyuu arraba namaatiif tuffii namni nama tuffatuuf jecha namaatiif waan yaaddanirra gonkumaa duubatti hin deebi'inaa. Sabboonummaa oromummaa teessaniin boona tijiraadhaa, naaf jiraadhaa isin jechuu barbaada. Kanaafiyyuu galatooma. Akkasuma dhumarratti waan nan jedhu Zara Entertainment YouTube Zara Entertainment deemtanii akka subscribe, share gootanii commenti kennitanii yaada waan maraa jajjabeessitan intala Oromoo sabboontuu Oromoo jabduu Oromoo jabaa ofii abbama jabeeffata waan jedhaniif dhaqaatii subscribe godhaanii jajjabeessanii yaada kennaafi isiniin jechuu barbaada. Galatooma ilmaan Oromoo marti keessanuu hedduu takkaa isin jaaladhaa, hedduu takkaan isin kabajaa. Ibsishaa hayyamamaa taatee dhuftee gaafiin wajjin gochuu keetiif hedduu galatoomii. Gaas uffata ibsishaa waan ibsishaan lafa magariisa taa'eef isa fakkaadha jedhee uffata magariisa huccuu keessa barbaade ka deemsaan lukti na dhukkubde. Tanaaf anillee huccuu magariisa kaawwadhe. So ibsishaa fakkaachuu jechuudha. Dachee magariisa Oromiyaa dhaqee interview kanan wajjin godhe jechuun shakkii hin qabu. Akkatti bareedduu lafti isa duuba jirtu dachee magariisa inni irra taa'eetan ani numa bakka lafa magariisa bakka dhaqu marga hin jiru naannawaa hin jiru. Tanaaf huccuu magariisa gochuuf hedduu barbaade naaf ta'uu dide. Garuu inni keessa kun magariisa keessa ta'eeti mul'achuudha.